በመጻፍ የኢትዮጵያን ታሪክ እንዴት እንደሆነ ያሳዩ ጀግና ናቸው። ታቦር ዋሚ thank you so much ገረ ወልተጅቶል ነባ ሀዬ ዶክተር ኤሌሞ አሊ ሀጊዳረ ዱቢሱ osuma haasoynu weellistoota keenya hedduun hangafoonni keenya jechuudha. Weellisuu qofaa miti dandeettiin isaanii danuudha. Isaan keessa adeeroon Elemoo Ali tokko. Elemoo Ali wajjiruu biyya ormaa mukaa citaan naam mormaa biyya ofitti galee ilaala dachee isaatti ulfaadhu Elemoo Ali. Thank you so much. Murtii guutoo gara waltajjiitti ፎቶግራፍ ይነሳሉ ለማስታወሻነት ፎቶግራፍ ይነሳሉ መጽሐፉ ይመረቅ ሞዴሊስቷ ኪታብቸ ፊት ይኮቱ ሚኒስቴሮተ ፉልዱደ ጀልቀ ቢካይቲ አኒ ላኮሰላካ ቶኮ ማሚቲ ሰዲራ ኤገሉ ወያ ሰዲ ላማ ቶኮ kitaabichi ifatti eebbifamuu saaqa irraa ol kaasaa mul'isa. Ministeeronni lamaan harka qabadhaa. Jaarraa Abbaa Gadaa moodelistiin kitaaba kanallee naa hiiktee itti kennite laali. Tokko tokko itti kennite bituu isaaniillee meeqaan akka bitan achumaan natti himuu waan taateef. Otoo hin bitin himan buune asirraa. Otoo har'a akkasii waa'ee seenaati waan taateef. Waa'ee seenaati, waa'ee lafaati, waa'ee lafeeti, waa'ee qabsooti, waa'ee gootummaati. Waa'ee dhaloota itti guddisuuti waan taateef kitaaba kana tokko tokko naa kenniif irraa baniiti. Hararisheet maal jettame? Hai kun gaafii maal qaba haa laazimaa mire numa bitan. Haadha ormaatu awwaallaa teenya lafa keessa gad dabarsinaa jira Oromoon. Irran deebiidha haadha ormaatu awwaallaa teenya lafa keessa gad dabarsinaa. Gad dabarsinaa. Tokko tokko naa kennifati tokko tokko naa kenniif. والبرا مول قبضة وان تاتي في هندك سنوار قتن بودا والبرا القبنا كتابي والإنجليزي والإنجليزي Obbonajiin illee gara waltajjii osoo naa dhufanii maal qabaa? Obbonajiin illee kaameraaf ammoo kitaabicha ol qabda waan na hoffolcha kitaaba hundi keessanuu argattanii galanni ka rabbi guddaatiidha asiin nu ga'eera waan taateef galata qabsaa'oo taati jennee alaali qabsoon diinagdeen anis jennee irra beekaa qabsoon guddinaafis sadii lama tokko kitaaba ol qabaati suuraa kaameraa fi viidiyoodhaaf jecha ulfaadhaa. ulfaadhaa fayyaa ta'a bulaa deebanaa kabajaadhaan gara teessoo keessanitti isin deebisee booda tokko tokkoon isin gaafuun kiyyeessoo tokko tokkoon kitaabicha hin bitta waan taateef rakkoon qabusan akkasi ani kitaaba takkitti maaliif bitaa kitaaba gootaa mana kitaabaa keessa kaayaa ani kitaaba gootaa lama bitee hin galuu hiriyyootaa kennaa firoottanii kennaa dhaloota dhufuu kennaa kan gootaa mana kiyyaa kudhan yoo ta'e maal na nuffisiisaa meeqa bituu yaaddan of beeksisaati. Maqaan koo Darajjee Maamuyyee Guutuu jedhama. Kaampaanii guddicha Afrikaan Holding Group waggaa 150 jechuun kaampaanii 150 iddoo tokkotti dhaabnee kan jirru kabajamaa Bojuundiin hundeessaa kan ta'e namoonni Harargee nama 28 taanee hundeessine nama 8% namoota Harargeetu hundeesse aadde Saaraa Hasan Adam pirezidaantii boordiitii ani gaggeessaa olaanaa fi abbaa mul'ata kanaati jechaadha ulfaadhaa qabsoon jaarraa abbaa gadaa Afrikaa Holdingii dhaleera badhaadhina irraa faa dhaloota dhaalchisuudhaaf kaampaanii dhalatedha nama miliyoona 20 neetwork goona
isa kaan yeroo biraa haasofna. Adde Saaraan yeroo baay'ee namoonni Harargeen dhufne maaf hin dhufne kan jedhu yeroo baay'ee natti eekkamti. Har'a isinitti himeen jira. Kitaaba kana immoo nuni waa'ee jaarraa abbaa gadaa kaleessa guyyaa guutuuf har'a ilaalaa ture. Waan ajaa'ibaati. Kitaaba kana dubbisuun baay'ee murteessaadha. Amma qabsoo dinagdee kanaafuu kitaaba birrii 300 kitaaba 600 binna jennee akka Afrikaa Holdingitti murteessinee jirra. Ulfaadhaa. Wow! Africa Holding Group. Sadiin eegalanii jiranii oluma gaammaan booda. Olma. Karaan alam ganaadha. Yoom raganne ganaadha. Yoom taphanne ganaadha. Yoom binne kitaaban baay'ee akkas jajjabeessuu qabna maataatiif. Amma jalqabne 300 jennee miliyoonotaan hin jiraata. Hin shakkina. Jaarraan maqaa nutti godhe maqaa itti goona. Kitaaba seenaa kanneen kagootota Oromoo hundayyuu West East ni eegalame malee ganaadha. Warri qindeessitan babarreessaa hin dadhabina. Nutti as kannaa 300 Africa Holding Group eegalee jira. Warri kaanoo akkam godhan laata? birrii eessatti kafalla jedhanii kana gaafatan jiru. Eenyutti kafalla? Eenyurraa? Jirti ijoolleen qindeessitootaa. Onlaayiniidhaanis bituun ni danda'ama. Koreen qindeessitu haala onlaayiniidhaan kitaaba kana bitachuun danda'amuun mijeessaati nuuf dhaleessaadha. Karaan hin danda'amne hin jiru. Karaan hundinuu kitaaba sooressa jaarraa abbaa gadaa bitattanii kennaa kan nuti dandeessan bakka itti barattanii as baatan manneen barumsaa keessan keessatti manneen kitaaba keessatti kaawwachuun ni danda'ama. Arjoomuun ni danda'ama jechuudha. Laali nama dhuunfaa sooromsuu miti. Ogbarruu Oromoo seenaa Oromoo sooromsuudha, cimsuudha, bu'uura gaarii irra kaa'uudha waan taateef caalbaasiis hin qabna. Harar qindeessitoonni irra naanna'aati namoota bituu barbaadan meeqaan haga bitan waadaa galanis harkaanis kennanii jiran waan taateef keessa deemaa sosocho'aa owwa kanallee furaa deemnaa miira ofirraa dafne seenaan nama tursiisullee protokoliin isaa akkuma jirti ta'ee jechaadha. Saffisaa harka saffisaa warri caalbaasii kitaaba qopheessan ammoo garan nu kottaa. Hayyee hangasitti gaa xiqqashoo welleedhaan shiikaf janneeti walitti deebinaa hin mukaayinaa hin dadhabinaa sagantaan keenya ammallee itti fufaa. Warri baandii gamanaas ba'atii shambaa jecha achiin booda hoo warra kitaaba bitan asitti dhaleessina jechuudha. Turtii gaariin isiniif hawwa. Oromiyaa keessa bulchitoonni godinaa jiru. Beektanii godina hunda akka bulchanu. Dubartoonni 2 jiru garuu. Kanarra isin timu Aadde Ikraam Xaahaa bulchituu godina Harargee Lixaati. Hamilee naa kennaaf. Kitaaba 10 birrii 50,000 dhuunfaadhaan bitanii jiran. Kitaaba 10 birrii 50,000 Aadde Ikraam Xaahaa akka godinaatti miti isaanumatu bite waan taateef. Hamilee naa kennaafi. Injira laala yoom jalqabne ganaadhaa jechaa jirraa mi duratti hin jalqabne bar. Kabajamtoonni keessummoonni keenya waa'ee biyyaa taate waa'ee seenaa taateeti malee sagantaa bilisaa qabaattaniiti miti hin beeka kana. I know you don't have the busy schedule. Hundi keessanuu garuu immoo quuqama waan taateef aantummaa waan taateef ni kenna argamtu. Keessattuu ministeeronni noof oolchaa daqiiqaa 10 takka noof oolchaa. Kitaaba kana gurguruullee qaama qabsooti jennee waa yaanneef waan taateef san noof oolchaadhee dhiifamsiin gaafadha. Sana booda immoo gara waltajjiitti deebinaa jechaadha. Ulfaadhaa fayyaa ta'a. Warri baandiidhaa isin bashannansiisuudhaaf qophaa'anii jiranii garuu hamileen nutti xiqqaata. Mee Dr. Elemoo maaliif yaadattan? Weellee isaa keessaa tokko naaf irra kaayame.